Akka kanatti natis miidhamurra deemteetuma yaada qabduuf kennitee waan isiin jettus bartee utuu amansiifattee gaarii dhaleetuma. Qubeemaa akkuma argitan qaxaleen geessan egaa har'a gaa kunoo jaalala isaa ibsachuuf hima. Anaafi garuu anaafi kun kunoo qubeemaa misira mana fuudhu barbaadu akka wajjin jaalalaan itti dhuguma bicha kan taane laa. Misna namni akkamitti waan qaalii kana soba waan sobaatiin bitaa. Durii giraamiin si jabaatee raayyuu ilaala qaqqee foorkisi. Hadha booddee akkanaa hin naasu. Echi akkana duukaan deemila. Duukaan deemila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarkafuuni hordoftotaaf kabajamtoota Oro Show har'ammoo viidiyoo kabraasii qabannee dhufnee jirra. Har'a yeroo Fadlisaa wajjin argitan piraankiidha. Adhammoo piraankii maal nuu qabatanii dhufanii nuun jettanii akkasiin nu eegaattanu beeka. Har'a gaa piraankii miti viidiyoo riilii isiniif hojjechuuf har'a piraankii miti la piraankii keessaa baa sammuu keessan immoo piraankii keessaa haqaa isiniin jechuun barbaada. Arraga video sini hojjedhus xiqqoo nan sodaataara maaliifi waan isaa siniif hin ibsa sinii galee waan isaa siniif hin ibsa har'amaa inni wanti Fadlisaa waameef Fadlisaan hiriyaa kooti waan baay'ee waliin haasofna Fadlisaa waame har'a nan mari'achiisa jedheetanii isinitti mooyyuu na yeellaara akkuma kanaan dura beektan Misraa wajjin viidiyoo baay'ee hojjedheera. Video baay'ee hojjedheera anis nama jaalallina qaba Misraadhaaf har'a isin garuu akka kanatti yaaddu garuu jaalala koo nan ibsadhaaf jedheetan qobaan ta'e meemee yoona diddees egaa isinuma wajjin viidiyoo godhaa viidiyoo haala danda'een viidiyoo waraabaa yoona amante egaa itti immoo barbaada. Haga xumuraatti kan nu waliin hordofa chaanalii kana ammoo warri haaraa taatan subscribe godhaati viidiyoo kanallee like godha. Fadlisaan immoo waan baay'ee ittiin haasa'eera rakkoon qabuu sin gargaara kanarratti waan tokko waan wajjin binneen naan geessituuf qabda naan jettee dhaqnee binnee wanta sana geessinaaf jechaadha. Duwwaa akkasiin sin jaalladhan akka jarri dheengedanaan jedhan hin jedhan immoo waliin laallan jedha meemee yaada Fadlisaa. Salaamu alaikum warri chaanalii kana akkam nagaa keessanii alhamdulillah abrarooni waan si mari'adhadhe na waamee innaa gaafa dawwalee na waamummaa inni nagaa miti piraankiidha jedhee yaadaan ture garuu kacarraa piraankiis miti wantichi innaa dawwalee na waamee sanaan booda natti himee akkas waan argee akka si baay'ee jaallatu akka bakka isiidhaaf boota addaa qaba isa nan ibsadhaafi jedhee dawwalee na waamee naanis yaada isaa nan taqabbalee fi naan akka inni hedduu jaallatu baay'eenis taraddaheeni innaa anis deemii akka qodaa akka kanaa waliin binnee zimmettee duwwaa keen deemini qodaa akka kanaa fudhadhuutii deemin jedheeni innaa amma isii bira deemetanii ni ibsadhaa isiitti himaa jedhee. Nan sodaataa ture garuu ishiin aan jetti sitti fakkaata. Maan beeka wallaahi hin jetti garuu. Akka diqqoo akka duraanii piraankiidha minaamin jette yoo. Piraankiidha ilaa amma sababii piraankiitiin akka jaalalli koon jalaan bannin sodaataaraan piraankii sana yaaddi miti gaa dinkata yoo dhanne ittimne isan sodaataara malee wama ishiin haa jettu natti fakkaata. Jechuun anis isheettiinas na yaada garuu immoo piraankii yeroo baay'ee fi gatii sitti hojjetame sittis hojjetame naan ammas yaada kana ammas piraankiidhaa fi gatii jettu ennaan si maan beeka gaa wallaahi ishiin jetti maaf hin jenne. Egaa xiqqoo rifadheera nan sodaataara sodaa kana akkamitti maal naan jettame sodaa kanaaf. Aaraa hin sodaatinii wanti hundinuyyuu sodaadhaan gatii hin taaneefi bakka jabaattee dhadheetuma ibsachuu kee wayyaa akka kanatti natis miidhamurra. Deemteetuma yaada qabduuf kennitee waan isiin jettus bartee utuu amansiifattee gaarii dhadheetuma yaada. Egaa hordoftoota keenya akkuma sirraa dhageessan kana yaadne meemee waan isii wajjin bitan waan isii wajjin binnu binnee walitti deebina Misraagaa hedduun si jaalladha asirratti si ibsuun barbaada.
Ani immoo obboleessa koo kanaaf carraa gaarii nawaa akkasiin isheettee gammadee deebi'us na yaada carraa gaariin jedhaafi. Maaliifuu yeroon jedhee egaa dura bu'eensiin bilbila. Anuyyuu sineega qophaa'eeta. Yoon immoo deebisaa baruu caala koo guggitiidhaan kan eegaa rukkoo ammaala. Yoon rifadhe immoo si waama. Rakkoon qabu. Jira miti egaa unu waliin turaa egaa. Egaa hordoftoota keenya viidiyoo sana ganama waraabeen amma immoo waaree booda isinii waraabaa jira. Fallisaadhaan akkuma sila argitan walii gallee maal jennee dhannee waa wajjin binnee deebi'eetan jira. Hedduun rifataadha, hedduun sodaataa jira. Bakkeetti waraabaadha viidiyoo kanallee maal akka naan jettu hin beeku. Bakka wayiitti waameera, bakka wayiitti wal argina jedheeraani yeroos sa'aatiis nan eegaara. Ta'atii gara naannoo sa'a 9 keessa wal argina jedheeraani. Egaa carraa gaarii naan jedhame dura carraa gaarii naan jedhaati. Misraan maal akka naan jettus hin beeku ammallee. Egaa jaalala kootti ibsuudhaaf ilaalaa kana bitadheera. Tokkoffaa habaabaa si barbaachisa jaalala kee ibsuudhaaf naan jettee habaaboo kana fakkaatu mul'atti miti. Ilaalaa kana fakkaatu bitadheera. Kana malee immoo birri naa hin baaloo birriidha miti. Kaameraamaanii kun gaafataadha birrii jedhama miti. Amaariffaan birriitti beekna. Birrii qubee maadhaan. Laala mul'ata qubee maadhaan laali. Bakka qubee maa kana bitadheera habaaboo kanaaf qodaa isii nan dhabee qodaa isii keessa kaa'amteetti kennamtu nan dhabee ammaaf akkasumatti hin kennaafi ittiin ka'a isinii galee ittiin ka'a qaxaleen geessani gaa har'a gaa kunoo jaalala isaa ibsachuuf maaliif jaallatti maaliif akkas naan hin jedhinaati. Yaa'u beektu miti gaa yaa'u onneen koo isinii galee qoosaa miti nan sodaataadha. Carraa gaarii naan jedhaati. Waliin eegna waliin turra. Egaa hordoftoota keenya misraa waameera. Karaadhuma irratti kaloo bareedduu wayii argadheetan kotteedheenii kaloo bareedduu kanarratti waameen hin jira. Bichaa gaa yoo haasaan harkaa badees yoo bakka jira miti yoo haasaan harkaa bade wanti hin jedhuun harkaa badees gaa yaa'u dhiifama naaf godha. Dhufaa jirtee yaada yaa'u karaa kanarratti taatee haasessuu ni danda'a. Dhufaa jirti kaameraan egaa dhokatee baddaa jala gaa qabaramee har'a. Pesena lubista. Bakkicha kam? Karaarra ta'e miti? Karaarra ta'e miti? Bareeddudha wallaahi. Bayi. Sisteera? Bayi. Wallaahi. Akka biraa. Akka madhaasitti nama. Karaarra ta'e miti? Yaa kalootti nama rartee na asitti du'aa jedhamu godhaatan. Hojiin namutuchi. Bayi. Misaan keenya takka tuubaa didee. Ati kulli yeroo viidiyoo hojjennu kulli turta miti? Goomanan turre. Cumaan bakka. Isii eegnee turre nyaanne. Bayi. Sa'aatii 9tti wal qaxarre sa'a 10 turte. Maqaa ijoollee jirti akkanatti gatee dhufuun Rakkoon qabu. Asirraa adda wanti na gaabbisiisa namaa inni beektaa meedaa bareedduu kan artee inni kaane waan jira miti waan nyaatamu miriindaa garaa garaa isa dhabuu qonnaa arsaara. Dhiif immoo maal fadha akkasitti barbaadde. Yaa jira miti gaa. Isanaas godhuun barbaada bakka keessoo gooti. Anda immoo maal sargamee dhansanaa na goota oolu. Yoo fayyizanaa na gootee irraa. Yaa jira miti adda immoo gaa. Takka al tokko zana jechuun barbaachisaadha miti. Kulli piraankiidhaan wal gamsiifna. Kanaaf adda immoo gaa mucattii kana zanaa godhuun qabu. Innaa immoo bakka jira miti. Waan tokkos waliin naasofna jedheetan barbaadeetan. Bakka fataa zanaa na goota. Biyya maznaanyaan jiru waan argina fuudhii deemu. Biyyi keenya mana hojiitu magariitu biyya aara galii keessa jirra maal.
Akka miree. Hojiin akkamiree? Waan jedhu wallahi ganama viidiyoo ilaaltee tamini gadhiiseera. Laaleera. Argeera. Akkasii. Komantii si barreesseera. Viidiyoon pirankii ምናምን nangoone viidiyoochi ilaalameera. Viidiyoochi baay'ee ilaalama. Argeetta miti? Uummanni nu jaallateera. Achirraa waan si aarse qabdaa. Achirraa viidiyoo waan si aarse qabdaa. Waan si aarse qabdaa. Naayin. Komantii warra komantii dhuma jira miti egaa? Warra komantii waan hin taane jechuun warra bakka mooraalii namaa tuqu komantii jajjabaadhaa waan argina waan jedhu warra barreessin. Komentii baay'ee keessaa immoo kan natti tolaaru kan jechuun ija keenya ija koorraa barani moo hawwanaa misraan haadha manaa keessa ture ergasii haadha manaa keessa ture misraan akkas namni akkanatti nu yaada kan namichi kii wayi nu se'aa'oo. Isaan waan nyaataan obboleessa taane walqisa kan nuti akkas taane maal ta'a namni gaawama waan argaa isaa namni. Namnaas qofa osoo hin taane tu akkas taane fakkeenyaaf maaltu si dhagahama. Waa yeelloodha. Namti safaraa maalluun jedha. Namti safaraa maalluun jedha. Fakkeenyaaf tu namni tokko fuudhuuti akkamitti fuudha fakkeenyaaf jechuun nama beektu namatti dhiyaatu miti maa. Maa namni tokko fuuchuudha akkamitti fuudha dura abbaatti jaarsa ergata kaa jechuun mucaa haasofsiisee. Fakkeenyaaf namatti dhiyaatu irraa himaa namatti dhiyaatu fakkeenyaaf andoom fallisaa irra natti dhiyaatu. Nama akka kootii bakka keetii obboleessummaa walitti siqatu wal fuudha wallaahi isa fuudha. Haadha tokko nu deessee. Maa yoo ati tokko nu deesse isa fuudha maa namni maalitti nu beeka namni wajjin viidiyoo hojjetutti nu beeka malee maal mana ammattaati. Mana ammataa artamoo. Atuma wayiiti rakkina qaba wanta akkasii maa jechuun rakkina qaba. Rakkina qaba. Maa rakkina qabu qaba. Namni dhaan machoofte moo. Garuu wallaahi ilaala namni tokko namni mucaa'eessuma isaa shiraan akka inni jedhu mucaa'eessuma isaa fuudhuu danda'a. Ifatti siin jedhe joo maal taate ati garuu adhamaa eefu. Atuma wayiiti calam jedhee si gaafadhe jechuudha. Tokkoffaa yaadan qaba viidiyoo hojjenna jedheetan jechuun bor kana viidiyoo hojjenna jedheetan wal mari'anna jedheetan si waame. Fallisa waamuu dhiiftere. Fallisa waame ganama wal arginee wajjin oolle guyyaa. Ganama daawwee wajjin binnee waatti mari'adheetan itti waanii. Odaa maali bittu immoo? Irra keessaati isa itti qaqqabda. Haasasammaatti deebina. Misraa. Ilaa. Main. Fakkeenyaaf isaan maaluma isuma ammaatiin jechuun ani jechuun namni tokko erga nama jedhame hin jaallata miti rakkina kun sitti madhala na sabariin alagahii daftee waan tokko murteessin duubi matadha namni duuf akkasiin jedhaayi mitillee anis waan akkasii haasaartu faniin jedhe matee. Ay. Kanama duudhee wayii haasaarta kanama dabarsa. Bakka ani yeroon taphadhee yeroon kolfee waan argee daddabarsu jechuun nama taphataa nama qoosaa waan argee na sii taraa si galee jechuun. Kama ati oroo shoo maaliif jedhamte koomadii keenya. Sirriidhaan inni sirriidhaan garuu moola waan sitti muu yaadedha. Bargit yeroo kana keessatti wanta akkasii himuunis hedduu tokko salphateera. Bicha yookiin wanta ta'e kaameraa naannoo kana keessee qaddaarta akka hin taane. Misira kaameraan karaa namni deemu kanarra kaamaa rabbee. Akkisa kan keenyaadha hin gaddaa godha harta. Waasitti muu yaade Misira isa kana laasitti meera laa. Mataa keessa piraankii fuudhi laa. Maaliif dhiira tokko dabalattee dhufuu dhiifte ati? Meeshii piraankii miti maalii waasitti muu yaade naan jettaree natti himtu akka naannoo ormaalii taate. Maaqoos taate jechuun karuma akka tokko laa jechuun si galuu danda'a laa amma akkasiin. Hordoftoonni keenya iyyuu akkuma jarri koomentii irratti nu barreessan jarri ija keenya irraa ija koorraa baran natti fakkaata. Maal immoo ija keenya irraa baran? Misira an bakka an viidiyoon akkasiin si wajjin hojjedha malee hedduun si jaalladha. Maal jechuu keeti? Hedduun si jaalladha isa kam? Isa kan maalii? Isa kan obboleessummaa ta'e. Isa kan obboleessummaa haa ta'u hadha immoo siin jaalladha siin kabajaa har'ammoo waa tokko sii qabadhee dhufee tan jira. Sirna jibbita siin jedhe. Waa tokko sii qabadhee dhufee tan jira. Maal immoo? Giiftii wayii sii qabadhee dhufee tan jira. Eessay maal caammaa. Bakka. Ishii iskeerbii.
Maaskii rubii barana siin finneen. እሺ ጫማ ጫማ Caamama waan arge dhiisi bakka jechuun dunaa dunuun fadhu akkasitti qabadhu ija keenya. ዋይ Ara laambiri. kana maalum nama waan keenya gochuu dhiif Ara rabbii bro. Eshi isa qoosaa dhiisi kan qoosaa dha. rabbii niti maa nama waan Ani keenya ko gochuu sinu akkeetti gammaddee kolfitu hin barbaada si gahee akkatti. Harraga sarpiraayizii gochuu kan egaa. maani Maal yaadda? maani sarpiraayizii maali Ha? sarpiraayizii maali Sarpiraayizii ajaa'ibaa waan qaaliidhaan bitame yeroo kanatti keessattuu qaaliidha. maali Siif immoo bakka guddaa qabaata jedhee yaada. maani Naaf hubattas jedhee yaada. maani ba Ija kee qabadhu siin jedheera sitti agarsiisa. ilaas qalbii ta'uu qabalaa xabalaa xaba miti Wallaahi xabaa miti. bani wallahi daayya wallahi daarta mabroor Ashii qabadhu ka ija sirriitti qabadhu laaluu hin danda'amu. Qabadhu ka. wallahi garuu nattaa shoofaarta amma kana weessu qabadhafa nattaa shoofaarta kan ta'e Nati garuu nama amanuutti cimtuudha. ilaa nan sobini la Qabadhu ishii qabadhu. ol ka'eeti mataa ta'e Sirriitti qabadhu ka. ishi ol ka'ee mataa Taatee sedhum. Sirriitti qabattee. Wallaahi isa akkasitti naannoftee. banuu Qoy ka. Ganaa yoom qopheessinaa. waay bitamee dhufu ganaa qophaa'a isa iyyuu waan biran jiru Waan bisuudha. silkiin makeeti moo silkiin makeeti shallamuufi moo banuu fanilaa Bani amma. waa Ila kolfiin adaraa. Wadani sila kamera bidan galatoomi Rifataan si. bakka giftiin akkanaa kennameen beeku Kungaa Kana kabajuma qofaa miti. maali? Kana qofaa miti ammas jira. wallahi Kanarraan immoo garaakoo waan ajaa'iba maa weecha. inni immoo ammoo kan bira waan hame jira Ala. Akkasitti qabadha mamma akkasitti qabadha. akkamitti Akkasitti qabadha. ammoo Qabadhu akkasitti kaa. kalaaluudhaa cinqamaan jira Haa akkasitti kama rabbeeriti. garuu laaganaa turgumii kanaanatti himta Laali. laali Eh. banuu Eh. waay suura ta'uu qabadha anaafi garuu Haa? anaamiti kun Kunoo anaami qubee maa misraa. Kunoo wallaaluufani gaadha wallaaluufani wasi godha. Si godhu? miti annan kaadha maa Haa? isa warri abbaa manaanii fiikin walii godhannaa gochuufi fidi nan kaadha Ahaa maa viidiyoo wayii uummata waraabamaatti seete man chiggara halloo namni namni maaloo jedhe namni nu arge wallaahi fidi wallahi rakkoon qabsiin godha. wallaahi qaladaan jiru fidi nan kaadha bayi namni maaloo jedhe fuulleedhaan namni nu argaa Siin godha kamaan rakkoo qaba maa wish. maal jedhamaati naa gooteen naanii fidi nan godhadhaa Fidis kana mana qaba. maali Godhadhus. gizee takka kanatti himooti naa keessuudha wallaahi namni goma biraatti nu yaadata sayyummoo wallaahi bireedhi isaa qofee kootiin naa bitte bo Miti? namni tokko Birriidha beekta miti? libbii waan Argiteetta miti? maa birrii wallaaleen nanatti jiraaye nanatti jiraaye Qubee ammoo asirratti dabaluu hin danda'ama miti? bayi maaliif immoo maqaa abbaa kootiti maqaa abbaa kootiti Qubee Abraar jechuudha. beeka maa inni jedhan maaniif inni Ayi galatoom nama dhufa. bareechi galatoom haay ammoo wallaa akka jira fiilmii irraa nutti godhaadha Nama dhufa. beenush fiddi Nama baakee. fiddi qaba Naa wanti sitti barbaade immoo kanaan booda akka gammaddeetta miti kenna kootti. Hedduu tokko. garuu laa sila hiika kanaanatti himta siin jedheera hiika kanaanatti hima kana maalumaan naa kennite Jaalala kun jaalala si galee. jaalala kun jaalala Kuni jaalala ibsame tokko. kun immoo Eh. ishee Naa
Inna ani bade fikrenya wayti mo kayit kana kenitu fi. Ergasii fakkeenyaaf misra sitti meel kanaan duras ergasii akka jaalal akka ergasii akka obboleessaaf obboleettii waan argitu irra miti hedduu gammadeetta miti kenne kootti wantiin waan qaalii kana bitee wantiin waan bareedaa kana bitee sii fideefan hedduu tokko akkan si jaaladhu amma immoo akka isa akka qoosaatti sinatti hin fudhatin akka si fuudhu barbaadu akka wajjin jaalalaan itti dhuguma bicha kan taane la misna namni akkamitti waan qaalii kana soba waan sobaatiin bitaa umna garaa saartaati garuu abraar indom kaachun balleesse misra rabbee dhiti maan rakkoo qaba rabbee dhiti nagadhiisi ashi biyaansi ati mooraalii kooti biyaansi kun umna garaa ta'u dhuguma ta'u san sitteenyu ta'an gowwaadhaan siduma kan akkanatti nan si eegaan dhuguma saarta bicha kan taane misra biyaansi mooraalii kooti Majatu ke dia dabrar. Nanti mi wallahi dhuguma natti mi qalladaan jiru. Misra ani na beekta an naman itti dhiyaadhu sin qabu ilaali yaadila naman itti dhiyaadhu sin qabu kana natti siqatte akkasitti wal yaanna abraaro ani fata abraaro akkasitti wal yaanna ati abraaro rabbuma dhite kana natti yaaddaati. Misra ani ko ana akkatina gorsituuf miti mamma. Tu jarri abraaro ati maal yaaddeeti jarri keenya akkasitti nu beeku jarri keessan akkasitti si beeku. Jarri keenya akkanatti misra ati koy jaalalan beektuuyi ጓደኛ ደርበሲ ወጅ jaalalli dhakaara nama qaba hojii amma viidiyoo hojjennee waa meeqa jennu kanatti jijjiirtaa እሺ misra na hubadha dara rabbee dhiti maayinasi hubadha natti mika biritti kana immoo birii meeqa bittila birii giraamiin si jabaatee raayyuu ilaa dhaqachee boodhichi hadha booddee akkanaan natti sin dawwalin ilaa Nana say Allaham firi main. Kaballan qaru ke tidu chola. Kaballan satni pa. Misra rabbin surat udara. Nama sya. Misra oi. Nagara la wallahi alazim ana ka enga da Allah dan jurla. Qaldi za ka enga da yote. Misra qalli miti rabbi. Wallahi Kotu shinde mini nadu ila kaballan satni amma ko wallahi Allah. Isha dara wadin. Maaf namni nu daga shi. Enga da rankin si kabale miti amma mo wallahi. Maalif namni nu daga shi an shi ambiyansa ishin albat annayye la rasul doksi shi biyansu kan doksi ka biyansu ko ade na doksi ishi ma farin an ka shi bekar ishi kabi ka kana mo isra da rabbi idi ishi biyansu kan ishi soba shi na gadi shi ma sitti fakkaata ko ishi inde min ishi ismal misra sayun gatte sayuwan ari sana bitin gatte shi biyansu kan ishi se barban namma besane ke sabuste shi imma mata kan keti ati biyansu kan nan kabaju shari kan na jino jette ga ishi ko tukashi maalta der na kisina tim boimba namni manno jede namni Allah firi misra kai zimina rada ci akala du kon demila Sani salasa andoi hordoftoota keenya akkuma argitan hedduu tokko rifadheera badeera deebiin buusten beeku andoi wadka lela sinasa Alisa Oi. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Maalta sagaleen kee akka tokko. Maal wama jette sitti fakkaate? Maal jette siita saakee? Wallahi hedduu tokko rifadheera. Qophaa kun jira. Hambee ala chikko. Wayyoo. Entaa kan beeksartare? Daka iddee safara keenya gara waliin jiru. Daka karaa. Yonas meedaa illachuu tinnis. Acharan taara isayyuu boo'i keessa hin buustu seetaa isa binne hin bade isayyuu. Yaa Allah. Innaa akkuma ati sodaate jechuudha. Annaa siinummaa. Maalaat qalli jinnaas dinee bichaa inni hin bakka. Ashi bakka nannufa bakka waliin dubbanna. Egaa hordoftoota keenya akkuma argitanii misraanis na diddeetti
hedduu tokko rifadheera falli isaanii soma siin jettu dhageessaniittu falli isaa waamee ni gayaa wama siin jettu waliin wama siin jettu waliin bara maaliifuu gaa viidiyoo waan sijinaa wajjin hojjetu natti hin fakkaatu hedduu tokko natti aarteetti maaliifuu gaa viidiyoo maaliifuu kana fakkaata misraan akkasitti gaa akkasitti na yaadde jechaadha an jaalala koo ibsachuu hin dandeenye jechaadha miimee maal naan jettu si miimee adda dandees dubbataan jiru maaliifuu koomentii irratti wamu tokko babarreessaa kaameeraa sin argine baddaa keessa jira